Mootummaan waamicha nagaa afaaniin taasisu hojiin mul'isuu qabaa jedhan namoonni dubbii pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bara haaraa Itoophiyaa ilaalchisuun dubbatan irratti yaada kennan. Obbo Shimallis simannaa bara haaraa Itoophiyaa ilaalchisuun waltajjii magaalaa Bishooftuutti qophaa'e irratti haasaa taasisaniin bara 2016 keessa Oromiyaatti bara sagaleen qawwee itti cufamu, bara nagaan itti bu'u, bara obboleessa ajjeesuu osoo hin taane bara nagaan bu'ee araaraan tokkummaan uummata keenya sadarkaa olaanaatti itti cehu ta'uu qaba. Kanaaf garaagarummaan jiru karaa nagaatiin akka furamuuf waamicha dhiheessinaa jedhan. Waamichi nagaa kun ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan paartii isaanii ta'uu kan ibsan Obbo Shimallis karaa nagaatiin alaa kan jiru hundumtuu qaama kamiin iyyuu hin fayyadu jedhanii jiru. Waamichi nagaa Obbo Shimallis kun kan jalqabaa miti. Kana duras irra deddeebiin mul'ateera kan jedhan namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Haa ta'u malee waamichi afaaniin taasifamu hojiin mul'achuu dhabuun dhimma itti fufiinsaan uummata keenya gatii guddaa kaffalchiisaa jirudha jedhu. Mootummaan Oromiyaatti nagaa buusuu barbaada taanaan waraana golee Oromiyaa garaagaraa keessa faca'uun uummata nagaa dararu mooraatti deebisee marii Taanzaaniyaatti eegalame itti fufuu akka qabuuf waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasni guutuun itti aanee dhiyaata. Pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii simannaa bara haaraa Itoophiyaa ilaalchisuun Bishooftuutti qophaa'e irratti argamuun dubbii dubbataniin barri 2016 bara araaraatti mootummaan naannoo keenyaa gaaffiin uummata keenyaa hundumtuu karaa nagaatiin keessummaa'uu danda'a amantaa jedhu qabaa jedhan. Bara 2016 keessa Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawweetti cufamu, bara nagaan itti bu'u, bara obboleessa ajjeesuu osoo hin taane bara nagaan bu'ee araaraan tokkummaan uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti itti cehu ta'aa jechuun dubbatan Obbo Shimallis. Kanaafis garaagarummaan jiru karaa nagaatiin akka furamuuf waamicha dhiheessuun barbaadaa jechuun waamichi nagaa taasisan kun ammoo ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan paartii isaanii ta'uu ibsanii jiru. Barri 2016 bara araaraati. Mootummaan naannoo keenyaa gaaffiin uummata keenyaa hundumtuu karaa nagaadhaan keessummaa'uu danda'a jedhee amantaa cimaa qaba. Walitti bu'iinsaaf yeroo kanaan gubuudhaaf lubbuunii fi qabeenyi kanaan badu akka jiraatuuf mootummaan naannoo keenyaa fedhii tokko iyyuu hin qabu. Sakandii tokkoofuu karaa nagaatiin ala filannoon biraa uummata keenya injifataa taasisa jedhee naman. Mootummaan naannoo keenyaa akka irra deddeebiidhaan waamicha dhiyeessaa ture ammas jala bultii bara haaraa kanarra teenyee bara 2016 keessatti Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawweetti cufamu, Oromiyaa keessatti bara nagaan itti bu'u, Oromiyaa keessatti bara obboleessa ajjeesuu duntaan bara nagaan bu'ee araaraan tokkummaan uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti itti cehu rakkoo garaagarummaa jiru karaa nagaatiin karaa dimokiraatawaa ta'een kan itti furraa akka ta'u asumaan irra deebi'ee waamicha koo dhiyeessuun barbaade. Karaa nagaatiin ala kan jiru hundumtuu qaama kamuu hin fayyadu kan jedhan Obbo Shimallis qaamoleen naannoo keenya keessatti kallattii adda addaatiin hidhatanii socho'an hundumtuu uummata isaanii fi kaayyoo isaaniitiif karaa nagaatiin akka qabsaan irra deddeebiin waamicha koo dhiheessuun barbaadaa jedhan. Waldhabdee geggeeffamuun sochiin hawaasaa fi dinagdee akkaan danqamee jiraachuus ibsanii jiru. Kunis uummata Oromoo homaa akka hin fayyadne ibsuun diina keenyatu irraa fayyadamee jedhan. Qaawwa uumnuun qaamni biraan akka ittiin fayyadamne akka ittiin hin daldalanneef qaawwa keenya cufachuutu nurra jiraataa jedhu Obbo Shimallis. Kanaafuu hundumtuu karaa nagaatiin dubbii jiru xumuree Oromiyaa tasgabboofte, Oromiyaa dhugaatti ijaaramte, Oromiyaa Itoophiyaa utubdee fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeessu lafa qabsiisuuf hundi keenyayyuu tasgabbiin hojjechuu danda'utu nurra jiraataa ergaa jedhus dabarsanii jiru. Kanaafuu qaamoleen hidhannoodhaan qabsaan naannoo keenya keessa kallattii adda addaatiin socho'an hundumtuu karaa nagaatti deebi'uudhaan uummata isaanii karaa nagaatiin qabsaa'anii kaayyoo qaban milkeeffachuudhaaf karaa nagaa filannoo isaanii akka godhan nagaadhaan araaraaf mariif marabbaadhaan dubbii qabnu hunda akka xumuran irra deddeebi'ee waamicha koo dhiyeessuun barbaade. Karaa kana ala kan godhamu hundi uummata keenya miidha. Diina keenya af carraaban. Uummata keenya duun taane qaama biraa fayyada. Uummanni keenya kanarraa bu'aa tokko iyyuu hin argatu. Qaamni biraa garuu bu'aa irraa argachaa jira. Kanaafuu tasgabboofnee ilaameedhaan
kara fuulduraatti akka tarkaanfannu qaawwa uumnuun qaamni biraa akka itti fayyadamnu akka ittiin hin daldalle uummata keenya injifannoo argateerraa duubatti deebisuudhaaf kana hundumtuu akka dhimma itti hin baane qaawwi kun cufamuutu irra jiraata. Waamichi nagaa obbo Shimallis dhiyeessan kun kan jalqabaa hin turre. Kan duras waltajjiiwwan garaagaraa irratti Oromiyaatti nagaan bu'uu akka qabu dubbachuun mootummaan isaanii araaraaf nagaa buusuuf qophii ta'uu ibsaa turan. Qophiin mootummaan nagaa buusuuf qaba jedhan kun garuu dubbii afaaniin yoo ta'e malee yeroon hojiin mul'ate hin turre. Mootummaan isaan nagaaf qophiidha jedhan irra deddeebiin faallaa nagaa waraana labsaa ture jira. Kun ammoo uummanni naannichaa lola waggoota 5 ol lakkoofsise gidduutti danqamee itti fufiinsaan miidhaa hamaa akka keessummeessu mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee gaaffii keessa akka seenu diinagdeen uummatichaas akkaan akka dadhabu taasisee jira. Haala qabatamaa yeroo ammaas kutaalee Oromiyaa garaagaraatiin mul'atuun ejjennoon mootummaan qawween rakkoo furuuf qabate kun kan jijjiirame hin fakkaatu. Kun ta'uun ammoo waamicha nagaa obbo Shimallis itti fufiinsaan taasisaa jiran shakkii keessa buuseera. Waamicha obbo Shimallis haaraa miti kan jedhan jiraataan magaalaa Finfinnee dhimmicha irratti yaada kennan yaadi obbo Shimallis waltajjicha irratti calaqqisiisan gaarii ta'us ejjennoo mootummaa isaanii irraa ammallee shakkii jabaa qabnaa jedhu. Waan kana duras yeroo baay'ee inuma godhu yeroo sagantaa adda addaa kana keessumaa bara haaraa irratti ayyaana adda addaa irratti waan lamaaf godhu yeroo tokko gaafa dubbiin gara biraatti itti cimu akka uummanni isaan irratti hin kaane fi karaa biraa immoo dubbii ofirraa cabsuuf deeggarsa illee argachuuf waan akkanaa kana kaasu yeroo baay'ee malee amma yaadichi akka yaadaatti gaariidha garuu milkaa'umni isaa nama shakkisiisa akkuma kana duraasiin jechuu kooti. Mootummaan dhugaan Oromiyaatti nagaa buusuuf kan barbaadu taanaan afaan qofaan osoo hin taane hojiin of qopheessuu qaba. Waraana Oromiyaa keessa naanna'ee nama ajjeesu mooraa isaatti deebisee marii Taanzaaniyaatti eegalamee adda cite itti fufsiisuu qaba jedhan. Waliigalaan mootummaarraa kutannoon dubbii afaanii irra ce'e kan eegamu tahuu fi Oromiyaatti nagaa buusuufis gaheen mootummaa hundaa ol tahuu yaadachiisanii jiru. Silaawotoo dhugaadhaan Oromiyaa keessatti nagaa buusuu barbaadanii araarri kana dura jalqabame sun itti fufuu qaba ture. Marii gochuu fi qaamni marii sana godhu silaa mootummaan parsantii guddaa parsantii 75 ol kan deemuu qabu isa angorra jiru kana loltoota isaa Oromiyaa keessaa baasutu itti jira. Loltoota bakka adda addaatti deemanii nama ajjeesan kana maqaa shaneetiin jedhanii farrajanii uummata nagaa gidduu darbe kana dhagaa jirta tarkaanfiin jalqaba loltoota baasu. Waamicha nagaa obbo Shimallis miilana dhiyeessan kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti gama waraana bilisummaa Oromootiin wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin jiru mariin furuuf qophii tahuu irra deddeebiin ibsaa tuunsaa waan yaadatamudha.